harargee walitti hidhattee harargee keessaa gammachuu gubbaan deemaa turte finfinnee keessaa akkasii waliigaluu Oromoo caalaa maaltu nama gammachiisa qalbii cabuu diinaa caalaa maaltu nama gammachiisa EPP'n qalbiin cabtee bakka jirtu cal jettee ilmaan Oromoodhaa gamaa fi gamanaa walitti bahanii hayyoota fi gaafa simatan kanaa ol maaltu nama gammachiisa gammachuu guddaadhaan qaba dhugaa dubbachuudhaaf qaaxaraan bulee hedduulee rafne wama kanaan hordofaadhaan ilaalaa ture Jowaar Mahaammad fi Jilli Kaafaa'oodhaa harargee dachiidha sossoose dachii ka sossoose ummanni bahee tikka dachii sossoose jaalala ummataa rabbiin naa kennuun kadhaa guddaadha akkuma falmataan jedhee jaalmayni OFC'dhaa eebba guddoodha qaba Jowaar Mahaammad harkachuu Jowaar Mahaammad ifi dabaluun eebba oliiti arra ummanni eenyuudhaan wajjin jira hojiidhaan garree jira ummanni eenyuudhaan wajjin jira ummanni maal deeggaraa osoo himinan taane osoo haasawuun taane osoo dhokannee kushinaa keessaa lallabuun taane in action hojiidhaan gar ummanni harargeedhaa dhibbaa fi dhibbatti harargee baatii fi dhihaatiis jaarmee bilisummaa Oromoodhaatiif qabsaa'ota keenya cinaa akka dhaabbatu hojiidhaan nu gorsee jira kun himinaa miti baga waliin garre ijji diinaatis ijji firaatis baga ilmaan Oromoodhaa eessa jiranii garte arra qalbiin cabxeeti hususa keessa galanii caljanii taa'aa jiran jiillitti aanu Arsii Baale Tuulama Wallo Wallagga Jimma Ilbaabur Boorana Gujii hunda keessa deemuudhaaf ta'an dhaabbachuudhaan ta'an ta duraati Jowaar Mahaammad galatoom jechuu barbaadaa awwaala gootota keenyaa hayyoota keenyaa hundaa'uu itti goree daawwatee kabajaadhaan mataa qaqqabatee fi dhukkeerraa haxaawee biraa deemuu isaatiin galata guddaadha qabaa galatoomiin ja'an maaliif irreedduu wanni itti himatamaa ture guddaan takka Jowaar Mahaammad hayyoota harargeedhaan beeku Jowaar Mahaammad maarree harargeedhaan beeku maarree harargeedhaa akkas godhe maarree akkas godhe namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabataa jette Oromoon namni galaanni fuudhe namni waan hin jaabne hunda online gubbaadhaa jaa namni honestly speaking namni hanga Jowaar Mahaammad sabboonummaa qabu yoo caffee raamistaate malee jiru yoo caffee raamistaate malee namni hanga Jowaar Mahaammad sabboonummaa qabu sabboonummaa Oromoota hundaan boona Oromoo kutaa hundaatiin boona gootota hundatti boona namni sabboonummaan duraa achirraa kaati akkasii adde saalee aatis fayyaadahi warrumaan jiila kanaa wajjin deemee harargee dachii samii sossoose hundinuu Shamsaddiin Xaa fayyaadahi Jowaar Mahaammad galatoomii hoggantoonni OFC isin hundinuu fayyaa ta'aadhaa baga dhaqxanii uummata keessan jaalala uummanni keessan isiniif qabu hamilee uummanni keenya qabu jaalala uummanni keenya kabahaa bilisummaadhaaf qabu baga dhaqxanii gartanii baga dhaqxanii ilaaltanii baga simannaan bareedduun sun bakka isaan deeman hunda reeban tana saaliyaan viidiyoo tokko waraabdee gadhiifte bakka isaan deeman hunda ummanni karaa kana gubbaa akka dalla jaarii jira akka dallatti maal jaalti kana silaahis gantoota maaliif hin naafsifne jaalalti kanaatuni gantoota maaliif hin naafsifne anu silaan gantoota ta'e numaan hinaaf arra taayee dandaatii fi ergannoon isaa hin rafne hinaaffaa ni maraatan sigalee kun hojii dhagaa maal goona akkam goona Jowaar Mahaammad jaaladhaa jee kadhanne dalagaa isaatiif jaalatani qabsaa'ota keenya kagabbu'ee daawwachaadhaa jiru dalagaa isaaniitiif jaalatani maal goona mormuu hin dandeenyu jibbaa jechuu hin dandeenyu wanni hundinuu murtiin harka ummataa jirti harka ummata Oromoodhaa jirti so everyone I would like to say congratulations to all of you warreen gabbuutan warreen harargee daawwattan fayyaadhaan chuu barbaadaa tun galma barkumeedhaati galma barkumee keessatti yeroo duraatiif alhamdulillaahi wannin jiru daawwat ibsaa warqaa san lafa kaa'ee jira kuni gorsa kiyyaa fi warra biraatis dhagahee jiraa jeetti naman daawwat ibsaa warqaa san lafa kaa'ee jira luuqii akka taa'u san lafa kaa'ee jira obbo Daawud atis baga gammadde arra haasoyni haasoyte haasawa murteessaa haasawa mi'aawaa haasawa dhageeffamee hin quufne haasawni Daawud ibsaa arra haasawa mi'aawaa
haasawa dhageeffatanii hin quufne haasawa irruu takkallee hin qabne haasawa uummata Oromoodhaa gammachiisu haasa'e. This is what we need Daawud Ibsaa. Wanni barbaannu kana wanni si homannuuf kana malee si jibbinee yookaan si balleessuu barbaannee yookaan ati qabsoorra jiraachuu dhabdee osoo hin ta'in akkatti ol ba'ee ismaartii nu ta'e ilaala. Waraqaa ofirraa achi facaase dhaabbadhu uummata kee dura waa'ee qabsoo Oromoodhaa hogguu dubbattu if keessa haase. Maaliif qabsoo keessa turte waan deemu ni beekta waan dubbachuu qabdu ni beekta luuqii if dura kaa'uun sun diinni nu kofle gaafa diinni nu kofle nuti qalbii nu cabakaa sigalee gaafa diinni yoo nagli qaban bar mindinoo heen tilliq waraqat gaafa jedhan nutis ni aar kanaafuu deebinee suma dhagaarra waraqaa san lafa keessa moo lafan keessu Daawud Ibsaa waraqaa san lafa kaa'e nurraa'ee kana nu dhageessee waraqaa lafa keessee maasammurraa haasawa bareedaa san haasawa keetiif thank you so much Mr. Daawud. Ati siddu galata qabda warreen ijoolleen qeeroo naannoo Finfinneedhaa jirtan tan dhayxanii galma barkum irratti sagantaa bareedduu san irraa qooda fudhattanii akkasi bareechitan alagaa garaa gubdanii ilmaan Oromoodhaa gammachiiftan fayyaataa hedduu galatoomaan jechuu barbaada. Waa'ee EPP dhattiin dhufa. Waa'ee EPP dubbii ara gaggaabsin dubbadha. Waa'ee EPP dha. EPP'n waan takkaasiin akka mohanne yoo duraan shakkillee qabaatan ummanni Oromootis akka EPP'n Oromiyaa keessatti hin mohanne filmaataanis akka Oromoon dhibbatti mootu arra jala murtee ummanni Oromoodhaa Harargeedhaa agarsiisee jira waltajjiin Finfinnee keessattis agarsiiftee jirti. Wanni guddaan ijaarbiin Oromoodhaa adda addaan fiiguudhaan deemummaa soonii noo gammachiisa. Daawud Ibsaadhaa kophaa filmaataa fiiguun deemu. Kabaal galchuu kophaa filmaataa fiiguun deemu. Mararaa fi Joorfaanis kophaa filmaataa fiiguun deeman. Maqaa tokkoon mallattoo takkaan listen dhageeffadhaa EPP caqasaa maqaa tokkoon mallattoo takkaan Oromiyaadhaa fi olloota Oromiyaa keessattis filmaataa fiiguudhaaf deeman. Ilma Oromoodhaa ka dhugaadhaa nama sabboonaa dhugaadhaa kanaa ol wanni gammachiisaa takkallee hin jirtu. Diina keenya garuu wanni kanaa ol gaddisiisaa yookaan rifachiisaa hin jirtu. Addunsummaa Oromoo kaafaa'oon paabaa'oon mallattoo takkaan maqaa tokkoon Oromiyaa keessatti fiiguun namni fedhe ka paabaa'oo fedhu ka OLF fedhu ka kaafaa'oo fedhu waan fedhe filate sagaleen teenya takkaa jechuudha. Kana jechuun Oromiyaa irratti dhibbaa fi dhibbatti akka moohatan mirkansan shakkiin takka hin jiru. Silaa Joowar mataan isaa kophaa fiigees ni moo. Garuu Joowar wanni waan takka wanni hin quudhuuf kophaa fiiguu sun hanqattee namni gariin Joowar maaliif kophaan fiigin Joowar maaliif jaarmee haaraan jaartin jedha. Joowar kophaa fiiguu wallaatii miti jaarmiyoota Oromoodhaa osoo dambu buufne hunda mataa walitti qabee warra silaa walitti gaarrifatu hunda walitti fidee walitti araarsee tokko godhee maqaa tokkoon mallattoo takkaan dorgomuu arra girgirii mooraa diinaa keessa jirtu laala. Girgirii mooraa diinaa keessa jirtu mooraa Amaaraa keessa mooraa EPPdhaa keessa arra boohaadhaa jiran waan dubbatiin qaban jecha tokkollee hin qaban. They cannot say anything. Maaliif Oromoodhaa wal ta'e Oromoodhaa walii gale Oromoodhaa wal haammate Oromoodhaatu garaagarummaa xixiqqoo ifidduu jirtu dhiphisee kararraa maysee lakkii nuti tokko nuti ummata tokkoof qabsooyinaa garaagarummaa takkallee hin qabnu je'ee waliif gale. Kuni hujii yoo rabbii keenyaan taate Joowar Mahammad godhe. Kan dagatiin hayyoota Oromoodhaa kaanii wajjin mucaan kun dhiibbaa guddaa godheeti arra jaarmee Oromoodhaa kabara meeqaan tan walitti gaarrifachaa ture tokko tanii mallattoo takkaa fi maqaa tokkoon dorgomuudhaaf deeman. Waan hin taajjabe keessaa jiillimma Harargee dhaqe jiila OFCdhaati. Garuu ummanni keenya alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaati fudhatee bahees machaadhaa jira. Joowar Mahammad mataansaa alaabaa OLF kaate. Lala mee mi'aawaan kana mee lala akkam namatti tolame Joowar bar miseensa OLF miti garuu alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaati huccuudhaa fi matattiis kaayyatee bahe ummanni keenya alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa qabateeti bahee jaarme kaafaa'oodhaa simate. Maaliif ummanni hin beeku ummanni qabsaa'ota Oromoodhaa tokko beeku malee kanaasanii maqaadhaan hin beeku.
nama Oromoodhaa dalagu uummanni Oromoodhaa alaabaa tan fudhateetti baa. Alaabaan tun mallattoo qabsoo Oromoodhaati. Mallattoo qabsoo Oromoodhaati isiidhaan beekamu. Qabsoon Oromoo gudette alaabaa tanaan beekta. Sigilee wanni Oromiyaa gara biraa keessattis ta'uudhaaf taa'u kana wanni arraan tan hoggantoonni EPPdhaa Abiyyirraa eegalee wanni dhiiga albahaadhaa jiraniif Abiyyirraa eegalee Abiy bakka jiru dhiiga albahaadhaa jira. Dabballoon isaanii akkasi hoggantoonni EPPdhaa gantoonni gaafa barattoonni Oromoodhaa dhuma waa takka illee dubban gantoonni gaafa ilmi Amaaraa waa ta'e jara keenya waan garaan gube kalee waan na aarsi gaafa barattoonni Oromoodhaa reeffi Gondarii naannoo Amaaraatti gaffe'amu taakkilaa uumaa afaan takka as baniin dubban Abiyyis takkaan dubban gantoonni kun takkaan dubban Wallagga Dambidoollotti diraamaa dalaganiiti osoo barataan tokkollee hin ukkaamsamin barattoota keenya ka Amaaraatu naannoo Oromiyaadhaa Wallagga Dambidoollotti ukkaamee jedhanii hangani gadhiifame akkas ta'e gaafa jenna taakkilaa jarri kun gantuun abba torbatti gantu namni gantuun abbu torbatti gantu hin xaaramu najifni hin xaaramu najisa belleessu qabda malee hin xaaramu amma dura kan ni xaaharra jennee tattaafachaa turre dogoggora ture arra diraamaa Amaaraa dalageef asbaniiti baay'ee gaddineeraa barattoota naannoo Oromiyaadhaa Wallagga Dambidoollotti ukkaamsame bar maaliif deeman isaan Wallagga keessa waraana bilisummaa Oromoodhaa kasassoo jira Amaarri nu duraa hiiqaanuutu dhawaadhaaf deema barattoota keenya qabanii Oppidoon duraayit dhaqaa dhawaadhaa Oromoo deemaa Oromoo Wallaggaa fixaa itteeti hulaa banuu fi deemti. Diraamaan kun wanni Oppidoon qopheesseef Amaaraa miti Oppidoon qopheesse akka milishaan naannoo Amaaraa gabbu'ee ilmaan Oromoodhaa ka Wallaggaa lafarraa haxaa'uu fi hulaa tana bananii jechuu Oppidoon beekaadha. Barataan qaban jiru barataan Amaaraa ka naannoo Oromiyaadhaa Wallaggatti qabamee ukkaamsame tokkollee hin jiru. Karaa itti uummata kanaan fixan barbaada wixxifachaadhaa jiran. Kan isin damba'innee jirra. Maaliif isin hoggana Itoophiyaati? Duuti barataa Amaaraa akkuma isin laaltutti ka barataa Oromoo isin laala. Maaliif gaafa reeffi Oromoodhaa karaa Booranaa gaffe'amu? Gaafa reeffi barataa Oromoodhaa karaa Baalee gaffe'amu? Gaafa reeffi barataa Oromoodhaa naannoo Amaaraatti karaa Harargee gaffe'amu? Maan dubbatinaa? Maaliif hin dubbatinaa? Maan asirraan kan? Taakkilaa Uumaadhaa. Maaltu Amaaraatti godha? Moo lubbuun Oromoodhaa faayidaan qabdu gadi lubbuu Amaaraa qofaatu dubbatama. Kuni waan seenaa keessatti dagatamuudhaaf hin teenye. Seenaa keessatti waan dagatamuudhaaf hin teenye. Silaa kalee gaafa barattoonni Oromoodhaa reeffi galuu dubbattanii arrallee diraamaa gartee Amaaraa dalaga kana Amaaraa fi Oppidoon dalaga kana gabbaatee dubbattanii xiqqoo ni fakkaatti. It looks fair. Garuu wannummaan isin gootan hunduu gantummaa keessan hattummaa keessan garsiifti yeroo hunda everything you do diinummaa Oromoodhaa keessaa mul'ata. Waan gootan hunda keessatti jibbaa Oromoodhaaf qabdaniitu mul'ata Oppidoon. Waan gootan hunda keessatti akka Oromoo billeessuudhaaf uummata kana billeessuudhaaf hojjechaa jirtan ragaa ifi baadhaa jirtan. Kan uummanni keenya aarii qabaateeti as bahee wanni arraan tana OFCdhaa fi kanaa wajjin ka'ee akkatti dhaabbatuuf jibbaa isinii qabu garsiisa. Jibbaa lafeedhaa kan warra mootummaa kanaaf qabu garsiisa uummanni keenya wajjin dhaabbachuun. Silaa bar uummanni qoodamee lakki nuti warra mootummaa deeggaruufaa ja'a miti. Harargeen osoo ilmoon daa'imarraa hanga manguddootti dubartii fi dhiirtee dalafini bahanii ala oolanii bulanii jara kana deeggaran. Kun maali? Jibbaa isiniif qaban. Diinummaa isin uummata Oromootiif qabda waan baraneecha bahanii paartii bilisa isaaniif qabsootu cinaa dhaabbatanii deeggarsaa eegarsan. Boruus guyyaa sagaleedha akkanu. Boruus guyyaa sagaleedha. Wanni gaariin baga deemanii ragaa ban. Hoggantoonni ofiisii kun baga Oromiyaa keessa deemanii ragaa hojiidhaan garsiisan. Akka uummanni eenyu wajjin jira ragaa osoo himin taane hunoo. Uummanni kanoo jiru ragaa nunooti. Xiqqaa fi guddaan daa'imarraa hanga manguddoodhaa dubartii fi dhiirti qeeroo fi qarreen takka adda nafne
cufti beeti isaan cinaa dhaabbatee deeggarsaa jira. Borullee gaafa filmaataa namni bakka walii dhaba. Eenyu filuudhaaf? Jaarmeeyota keenya jaarmee bilisummaa Oromoo kaafaa ofii paabaa ofii filuudhaaf bakka dhaabbatu waliin qabu. Korojoon EPPdha nam tokko keessa buusuun taa'u duwwaa dhaggaluu ta'a. Korojo EPPdha korojo Dr. Abiy nam tokko Oromiyaa keessatti they will never get a single vote. Kan hojiin garsiifnu mun keenya hojiin garsiifnu fayyaada baga nu gammachiiftan isinleen baga gammaddan mun keenya mun Oromoodha baga gammaddan. Maayirra waan takkaan dubbadhe diraamaa ammaan tana eegalan. Drama gandummaadhaa kan ammaan tana OPDO'n eegalte. Waan sensitiivii silaa Oromoo keessatti ka'uun qabne ajandaa hamaa fidaadhaa jiran. Ajandaa kanaaf ilmaan Oromoodhaa gurran banina. Shawaa keessatti ajandaa kophaa fidan. Arsii keessatti ajandaa kophaatiin dhufan. Harargee keessatti ajandaa kophaatiin dhufan. Ta Wallaggaa inumaa dhiisiyuu. Wallagga diinatti muranii Wallaggaa fi Gujii silaa Oromoon hundi kaatee hojiin dhooyte ni barbaadan. Wallaggaa fi Gujii inumaa akka diinatti. Akkuma dur gaafa dargiidhaa agartee Yesameen Taraarochi. Silaa keessatti Oromoo wajji kaateetti duulte ni barbaadan Wallaggaa fi Gujii. Maaliif fixa barbaadan? Oromoo taa'ee dutti immoo balaa biraatti kan beekamne dhandhaaru jiran. Fakkeenyaaf Oromoo waa'ee goobanaa daaceedhaa kaasuu. Waa'ee goobanaa daaceedhaa